Sigale hirreekoo isa jedhee abbaan ittiin waame isaadhaan addunyaa uume gaafa waaqayyo tokkicha gaafa jennu Yesuus gaafa jennu abbaa gaafa jennu tarii akka ati yaaddutti akka yaada keetiitti waaqoti lama waa wal bira ta'an sitti fakkaachuu danda'a nuti akkasitti namannu waaqayyo tokkichadha waaqayyo tokkichi kun ilma abbaa hafuura qulqulluu jedhamee ni beekama jechuudha ilma jechuun irree isaa isa addunyaa kana uume irreen isaa kun immoo ilma isaa jedhamee wangeela Yohaannis boqonnaa 3 gubbaarratti kaa'amee jira jechuudha Yesuus hin uumame yoo jettee ragaa hin qabdu jechuudha. Ofuma isaatii Yesuus uumaa akka ta'e inni dubbataa jechuudha. Hulluum isaan ta'e isaatiin malee kan ta'e tokkollee hin jiru. Isuma addunyaa uume kanatu gara biyya lafaatti gara uume yersuu wada ሆነ የርሱ ወደ ሆነ መጣ የርሱ ወደ ሆነ ማለት ምን ማለት ነው ለሰው ሁሉ ብርሃን ወደ ዓለም ይመጣ ነበረ በዓለምም ነበረ ዓለም ሳይፈጠር አሁን ግን በሰው ስጋ ተገለጠ ማለት ነው ስጋ ሆነ ይላል 14 ላይ ጨርሶ ቃልም ስጋ ሆነ ነው የሚለው ስለዚህ ኢየሱስ በአምላክነቱ በጌትነቱ ከአባቱ ዘንድ የነበረ የአብ ክንድ የሆነ የአብ አካላዊ ቃል የሆነ ጥንት ዓለማትን የፈጠረ እርሱ ነው እንጂ የተፈጠረ አይደለም ነገር ግን የተፈጠረን ስጋ ሆኗል ስጋ ለብሷል ስጋ ከሰው ልጅ ተወልዷል የሰው ልጅ የተባለውም ከስጋ ስለተወለደ ነው እና ሳተም ያለቀ ስለሆነ ቅድም 5:23 ላይ ይወጣለው ብያለውኝ እነዚህ እኔ ከዚህ አጠቃልልና ይወጣል ኦኬ የኔን አሳድግና አሁን አንድ ኦኬ እስካሁን ያወራኸው ምንም ይስተነብልኝ ነገር የለም እኮ ወን ያቀማ ዱበታ ጅርቱ ኩኒ ሰበካ ከዶክትሪኒ ዱበታ ጅርታ ማሊ አከ ክታበቶ ካሙ አከረጋ ቀበተመቲ ቢቲ ማለት ይሄው መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ነው ያሳያለው ሰዓት እንዲያ ምሪም ማልስ እየመለሰ እኮ አለም ዴቭ ይሄ ሰውዬ በትክክል መጽሐፍ ያሳየው እኮ ነው ያስተናግድ ነው ሰማኛው እንደ ክርስቲያኖች ወሮን ክርስቲያና አስጀተን ሁሉም ትጣጋ nama dabsuudhaaf nama dubbatu malee nama dhugaa dubbatuudhaaf nama dhugaa jedhee fudhachuu hin dandeenyedha. Kana beekan callisu maaliif nuuni ijoollee keenyatti himuu qabna waan kana. Namni kun iddoo itti dabee nama ittiin dabsu barbaada deebii gaafatame deebii amma ammaatti kennee jiru. Malsa almalleeskim እስካሁን ልንገርህ አወል ካላመንከው መጽሐፍ እያነበብኩ ነው የሚነግርህ ያነበብኩ ማለት ነው የሚታይ ከሆነ ማለት ነው ዳዊት አውዱ በታንጅሩ ዳዊት ዲሳ ዱበቱ አይ አወል ራሱ አይታየኝም አረብ ዱበዶት ዲሳጆ እሺ ቀጥል አዱ በታኒ ዲሳ ቦ ዚዱ አን ጀግና ተነሞ በጀለ ከቴት የምን እንጀሪ በየ ጅራ ነብራ ወንጌል ማርቆስ በቆና ኩደ ለመለኮሳ ኩደ ዲደም ሰደት ራካሴ በርሲሶ ተሰራ ከሳ የሮ ኢሳን wajjin wal morkatan jira wal morkatan dhagee Yesuus deebii gaarii akka deebiseef yommuu arge gara isatti dhiyaatee abboomin inni hundumaa irra caalu isa kam jedhee gaaffii gaafate Yesuus deebisee inni hundumaa irra caalu dhagayyaa Israa'el gooftichi waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha jedhee dubbateen wala manfas quddusi wala anis isa wajjin rabbi tokkicha hin jenneen maaliif jennaan bichaawun amlaak nu jedhe deebii ammoo wangeela Yohaannis irratti illee deebinee ilaalle wangeela Yohaannis irratti illee boqonnaa diidamii wangeela Yohaannis Matos diidamii afur baname diidamii afur lakkoofsa 36 bana enga bara waan takkatti qofaan cufanii bira deemanii wangeela Matos barbaade mee baname Matos diidamii afur 36 qofa bana wangeela Matos boqonnaa 37 irratti illee ማል ጀዳም ኢየሱስ ስለዛች ቀና ስለዛች ሳጀኔ ረፍቱ በነጅር ግን ከአባት ብቻ በቀር የሰማይ መላእክትም ቢሆኑ ልጅም ቢሆን የሚያውቅ የለም ኢየሱስ አምላክ አለመሆኑን ግልጽ አድርጎ አስቀምጧል ሌላ ነገር ቀርቶ አስራ ወን ኦሊጋ ዴማ ወን ወለኒ ፊንጅሩ ባላ ወን አስራ ኦሊጋ ዴማቲን ኦለኒ ፊንጅሩ አባ መለ ኢልሚስ ወን ተኮለን መላእካን ኢልም ጉቱን ሳኒቱ ዋን ጉያ ቂያማን ቤከን ጀዴ خلاص ታዩ ሐሰኑ ወርባና ንብረ ሰራውን መቱ ገይቲ ቱፋ ኢንሻአላህ አንቦፍ ዲም mata duren kana miti waye guyya qiyama miti mata duren jijjirina mal jechuudha abbaan kophaa isaatitti waaqa miti deebii arganne na wajjin haasa'es deebii teetam yalla awwalati mutiin godhatu nama taayati na dhaggeeffadhu awwal takkittumaan itti raranii manaamin jetta ateenyu waan taatee firarta nuyyuun jenne namoonni afurri qulqulluu nu keessa taa'ee dhugaa fi gara dhugaatti nu geggeessu dhabnu semite jechuudha afuro qulqulluu qabaachuu meetti deebina afuro qulqulluu maal akka ta'e beektuuti sandiisiiti mee amma wannati deebi'ati na wajjin haasa'e dhiisi wannan jedhiniiti ati miti afuro qulqulluu nama jechuun maal akka ta'e naa deebisuu hin dandeessu gaafii oonan si gaafadhe namni maalidha eenyudha lubbuun maalidha eenyudha foon nama maalidha eenyudha afurri nama maalidha eenyudha odon sin jetta akkaan deebistu na jala calli jedhi taa'iti
gaafii namichi kun gaafatameef takkaa deebii otoon deebisin amma sa'aatii 6 guutuu nurratti waci. Takka ilaalama komentii irratti waan tokkoon sinii gadhisa kana dubbisa. Yesus uumaa akka ta'e sinii gadhiseera komentii kana laalaati. Wajji rakkatta sabaaf tufa. Wallahi wajji rakkatta. Kana dubbisa komentii irratti sinii gadhisaara hundi keessan ilaala kanuma iyyuu jabse. Na wajji naasai. Na wajji naasa as deebiti. Ofirra. Anatti namicha gaafii nu gaafate namichi kun nu haa deebisu waan gaafatan. Nattas deebi boo na wajji naasai siin jedha bar. Maal si wajji naasa tokko mamal ani muslima Ustaz Arabi mo salatu daf demu jira akka keessa naman nurraa du'e Yesuus nurraa du'e jenneen teenu nuti warra ibaadaati warra rabbi gabaru. Deema du'a keessa na awwaaladha deema. Yesuus du'a me wanna du'a keera me gurba dana so dizina me ijolle mara bajtisa tarrabatti ga'e bari. Yani maal arrabsiisina gurbatu na yaabbatu jira ni maal arrabsiisa me as deebina wajjina se gurba me arrabadhiisi akkana guddaa taase. Gurba guddi jabba. Sifan sa'aatii qabiti. Abduu Fattah kana tokko sa'aatii qabina wajje. Sa'aatii dhaamite akkana taasoo wama xiqqoo haasayitiin bi'uu. Gaafii namichi akkanaa yoonaan deebute duratti alahaan bahee deeme tokko bahee deeme eenyudha kan jedhamu nama sadi siin afraffaadha amma namni dhufu. Nuunillee bari akka keessan yoollee guyyaa nyaata kara guyyaa nyaatamuu qabu halkanitti jijjiirree nyaata halkaniif muddamuu baannuyyuu ganama kuni kana rafne. Isin kan guyyaa halkanitti waan Somaalee barbaadu na wajjin haasee macaafuma kan kee irraa na wajjin haasee waan barbaadira na wajjin haasee. Waan argeera barisa Sooma arrabaan lulluqqattaniin argeera ammaaf namicha kanaaf deebii barbaada. Namichi kun deebii nu waa deebitu yookaan immoo coofiyatis bahe. Maal jechuudha aboo na wajjin haasee dhiisiiti waan olii gad ooftu kana dhiisiiti. Wajji maal haasaa nama reefu dhalatee amma dhufe wajji maal haasaa nama wajjin ture jira. Nama marii beeku miti amma kun isaa nama marii beeku miti dhiisa. Ay isin naa deebisa gaafii Daawit sin gaafate gaafii anis sin gaafadde naa deebisa kinoo komentii irratti gaafii Daawit sin dhiyeesseera. Komentii kana dubbisaa hundumayyuu deebisa. Amma baqachuu jedha. Yesuus uumaa akka ta'e kinoo innis kana gaafachaa ture kana sin ibsaa ture. Yesuus hin beekun jireenya bara baraati kan jedhus naaf hin deebisne hundumayyuu gaafii tokko amma dhumaatti naan deebisne sin. Yesuus uumaa akka ta'e ofiiyyuu uumamee jiraame abbaa uumaa akkamitti ta'a? Kinoo komentii kana dubbisi kaashee yoo komentii kana waliin galtoote si barreesseera barreeffamti wajjin. Oye inni uumamaadhaame akkamitti uumaa ta'e kana naa deebisime. Kinoo kitaaba qulqulluu kee irratti barreeffama si barreessu laali. Kitaaba qulqulluu kiyya kamiin qaballeedhaa miti ani kiyyan qabuuti. Mee waan kana uumamaadhaa inni akkamitti uume ta'e nama kan biraa wajjin naasoo. Na wajjin haasa'e as deebiiti. Akkam jirta nagaa keetti. Deebii kennuu baqatee baheera maal gootaa dhiisi miliqeera. Isa bakka jarri kun nama taatu miti yookaan immoo. Ama mee na wajjin haasa'e deebiiti dhiisi. Nama maraa dhiisiiti na wajjin haasa'e. Ara bannaat na wajjin haasa'e bannaat jettee jirti. Akkamati jirta. Aboo na wajjin haasa'e dhiisiiti suuta eri taragaagee na wajjin haasa'e suutuma jennee wajjin haasa'e. Jira gooftaa gara tokkam sabaaf tura. Yesuus gooftaadha eebbifame maal hin badde bar. Jira galata waaqa akkamati. Sila jarri nagaa gaafachuu wal gaafachuu. Nagaadha beektaa amma namichi aboo na wajjin haasa'e deebiiti. Na dhagaye. Qoy nama ko wajjin xiqqoo mari'adha isinis mari'achaa dhuftaniiti. Namichi amma bahe kuni maal jedhe seete. Namichi amma bahe kuni Isaayyaas 9 lakkoofsa 6 irratti qoy sitti dhufa rakkoon qabu. Isaayyaas 9 lakkoofsa 6 irratti ሕፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅ ተሰጥቶናል አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል ስሙም ድንቅ መካር ኃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል ብዬ ያልኩትን ቃል ምን አለ ይሄ ስም የሰው ስም ነው አምላክ የሚለውም ስም የሰው ስም ነው የዘላለም አባት የሚለውም የሰው ስም ነው ብሎ በድፍን አድርጎ በድፍኑ ሰው አምላክ ነው የሚል ትርጓሜ ምናምኔሽን ዲሲቲ ሜና ወጅን ሀሰኑ ማዮሺ በኮበር ባድና ወጅን ሀሰ ቆይ አወል ሲዮጂ አሳጅሩ ሚውቲ ጎረዱታ ሲዮጂ አሳጅሩ ሲፋን ሙጫዮ ጅርታ አየ ሙጫዮ እንጀዲና ከነማ ጉዲስ ማልጀድ ረንዲ ከነ ረጠረቢን አረቢን ከንጀደ ማልጀደ መቃን ኩኒ ጀዳ መቃን ኩን ከንበ ጉርባና ወጅን ሀሰ ዝዲቢቲ Obboleessi yoo beekaa taate beekaa wajjin. Anda wajjin haasa'u as deebiiti. Obboleessu na wajjin haasa'e. Abaaf itti buufee mana kan kee wani taa'u mana bara sunne wanni jechuuti. Amma qoy nama koonu hubachiisa yaada jiru. Yaadicha hubadhaan illee tura.
Meeqa miitu Amma koo godha dhugaa dhoksuudhaaf wanti isin gootani baay'ee nama diba bar. Ana wajjin haasa'e maal wanna jennee maal wanni Dursa na yoom dhaggeeffadha. ani waan takka dhugaa dho'isuuf achi yoom dubbadhani mee na wajjin haasa'e as deebi na wajjin haasa'e. Dursa na dhaggeeffadha. Eeyyeen dubbadhaati sabaaf. Awwaal miitu godha. Dursa na dhaggeeffadha. Ani muutiin godha ana wajjin haasa'e ana wajjin haasa'e as Si deebi wajjin haasaa wajjin yoo si haasa'e. kenna boo. Interesting qabu yoo ta'e kan gosa jinaa sun barbaanne yoo ta'e. Nan haasaa wajjin rakkoon qabu kana si wajjin haasaa obboleessa koo wajjin haasa'eeni nan haasaa isa wajjis maaltu na dhibama. Ayyee na Kitaabni wajjin harka haasa'e as keenya irra deebi. jira. Turika duraa Ayyee, haasofnaa na miti wajjin walii haasa'e bachiifna. Tasgabbaa'e awwal. Itti naafuu Ana wajjin hadiisati ani waji si wajjin haasa'u na dhiisi bura beedhiiti ani yoom sitti illee dubbanne waa takka siin jenne na dhiisati. Mucaa Mirga qaba gurbaa bar. wajjin Anu haasa'u si barbaada. jinaasa. Gurbaa Waa'ee wajjin kana haasa'u barbaada. dhaggeeffadhu booddeen wajjin haasoftu. Ani kana haasaa jiru ammaa fi waajii wajjin. Na wajjin haasa'uun barbaaddu amma. Sitti kanaa Si deemna. hojii haasaan eegi garuu kitaabicha nan ibsaaf dursa warra as jira jiraniifillee. Hin ibsitaati hin ibsita Hundumti mee keessan Yesuusiif dhaggeeffadha, jedhee soba hin namicha jedhan kanaa. hin ibsita. Na wajjin Na haasa'uun barbaaddu walii gala. Ooyyee. Siifan. Dhaggeeffadhu. Maaliif Nagaan miitu isiniif haa duraan ta'u, guutuu waliin? nagaan gooftaa keenya Yesuusiniif haa ta'u, saba koo Ameen. nagaan gooftaa Ameen, isiniif haa ameen, ta'u. siif illee. Tokkoffaa Ameen, siifis. awwal, Annagaa fiduudhaaf hin awwal, waan qabatu jechuudha. dhufne billaa fi Awwal, ibidda lafatti awwal buusuudhaa qabadhu dhufee. utoo jechuudha. Sabaa fi wajjin yaa haasa'anii saniin booda immoo isaa wajjin haasa'anii sitti deebi'an awwal maa jeeqxa akka daa'ima maa taata. Qabadhu Yoom utoo saniin jeeqa na booda sitti wajjin haasa'aa deebi'an ramadaan sabaa. amma isattu na duuba seenee mee ani xiqqishu malee haasa'uu hin danda'u. Dura jiran. Anasi dura Qabadhu seenee jiran. saayilantii irra galchiitoo qabadhu. Sabaafin as Qabadhu biratti saayilantii. Ana si dura seenee bara sabaaf tufa. lakki nu Ani dura iyyuu jira ganamaa kaasee. Qabadhu amma miyuuti. Baga jiraatte garuu amma anatti si dura seenee mi. Xiqqoo si dubba. Ashi qabadhu miyuuti ammatti. Muutii qabachuu hin danda'u. Eesh hin qabadhaan. Beeku natti fakkaata. Ashi na dhaggeeffadha. Akkas ijoollee dubaraa nurraa gadi buusi dhiiruma wajjin wal fixuu wayya yoo wal fixan Siifan maaliif yoo akkas lakaallee wal goote? dhaban. Dhiisi ijoolleen dubaraadhaan Siifan, toltuuti. sabaaf, Dhiira adeemsa waan Seefan ijoollee kana nyaachifti. deebisi. Dhiira waan nyaachifti dhiisi. Ijoollee keenyas kabaji malee. siifan. Nuuni koo yoo xiqqaate warra dabdootaa fi sagalee waaqayyoo dabsan irraati eeguuf ijoollee kan ta'e. Bora beedhi. Ani maal dabsee miti. Rabbi tokkicha lallaba malee maal dabsee na wajjin haasa'e dhiisi. Yoo wal finne illee nummaa wal fixuu wayya. Akkasii miti Siifan ijoolleen maal dubara baasta gidduu ijoollee? nama seente bari mootummaa yoo walitti buusti waan dhiisi mootummaa lama yoo walitti nayti. Dhiira lama dhiisiiti. Akka malee rakkoodha. Ayyee. Galatoomi siifan. Tinaafuuf himee sabaaf. Tayyib itti naafuu fi homaa jechuun jira. Turi ba. Sabaaf. Miyuuti irraa kaafadhu. Ayyee inshallah tayyib irra turaa khalas wanna jedhaati. Irra turaa khalas deemnee wanna jenna inshallah mana biraatitti wal agarra ijoolleedhaan. Bayi rakkoon qabush yoo baatellee. Barsiifadhu tayyib. Mana kanatti baay'ina Siifan namaa jirtaami, mucayyoo dubbadhu? miti kan barbaannu. Dhugaa Mucayyoo dubbachuudha tun kan argee jennaan barbaannu. seenee baranii ofii argadheeti miti. Galatoomii Amma dhaggeeffadhu ishee. Dhaggeeffadhu. akkasii. Waliin Waajimaa galaan bahee. maalan godha. Isin waliin gala. Maaloo deeggarlaree kunoo hin dubbadhu si wajjin jedheeti maal khalaas siifan bana wanna mana wanna dhaabanaati inshallah. Siifan maaliif ijoollee baasta? Ijoollee keenya maaliif baasta? Maaliif yoo seenan baasta? Abba nuti kan baatee nuti diina kan keessee tamoosaa. Diinota keessan Maali isaa? jaaladha ka jedhu Yesuus lallabe jettee yeroo kan lallabuu turteeti. Amma immoo nuti dhufnaan amma maaliif baafta kennamaa baafta keessa kan abbaa maaliif galchite jetteetu nu badda? Maalaan ijoollee jinni wajjin hariiroo maalan qabee yoo dhageesse gara fayyinaatti kottu. Hindee ijoolleen jinnii tame ijoollee jinniidha eessatti argite gaafa jarri dhalchitu argite bira turte gaafa san qabaafi turte. Singalu kun fooniin sii gala waan ta'eef rakkoon qabu dhiisishee. Ilaala ammaani intinaadhaaf dubbachaa jira. Waajiidhaaf dubbachaa jira. Amma ammatti dhalattee amma waa dhaga'uu dandeessutti waa siin galu garuu waajiidhaaf waan an dubbisa. Ijoollee kiristaanaas jala jiraniif waan an dubbisa. Hundumti isaanii akkana dhagaan nan barbaada. So isin suutaan haasoyitanii nuti bar suutuma haasoyina. Paasteroonni hundi beekanis jechuun hundi beekuun jedhamanii tokkoffaan hundi namaa waan gaariin dubbatu akkuma kan keessanii jechuudha. Ijoolleen musliimaas taanaan hundi tokko miti akkuma isin beektanii baay'een isaanii amala qabeessota baay'een isaanii immoo kan nama arrabsanii
namuma keessattuu gaa akkuma hundi keenya beeknu inni kaan nama arrabsaa inni kaan nama eebbisaa. Kanarratti immoo paastariin kuni charchii kamirraa eebbifamee bahee waan akkasiillee hin beeknu amma warra onlaayinii kanarraa tajaajilaa oolan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf warroonni seeraan wangeelaan eebbifamanii charchii keessaa ba'anii asirratti keessumattuu tiktokii kanarratti baay'een jiru jedhee hin yaadu. Warroonni nama arrabsan immoo sinumtiyyuu tilmaamuu dandeessu. Namni kun ammam amantii isaatti cimaadha. Warroonni kan keessanis immoo yeroo argitanii waan hin taane yeroo dubbatan namni kun immoo ammam amantii islaamaatti cimaadha jettanii tilmaamuudha malee yaa eenyumtiyyuu amantiin kan abbaatii erga jedhame hundumtiyyuu amantii isaa kabajee amantii kan isaa inni musliimaas inni ortodoksiis inni pheenxees jaalateetu erga ta'ee itti jiraachuudha malee inni tokko pheenxeen akkasidha inni tokko immoo kiristiyaan akkasidha jedhee wal xiqqeessuun gaariidha jedhee hin yaadu akka kootti jechuudha. Dhugaa kan keetii bar wal xiqqeessuun bu'aallee hin qabu bar wannummaan inni fidullee namaaf hin jiru fakkeenyaaf amma yoo haqa barbaadu taate Qur'aana laalan Qur'aanni dhugaa ta'e moo dhugaan taane jedhanii laalanii erga sanii ammoo macaafa qulqulluu keessallee waan jiru laalanii yoo macaafni qulqulluun kan sirrii dubbatu taate sirriidha jedhan yoo sirriin dubbanne ammoo sirrii miti jedhan sii galee waan sana irratti yoo ammoo Qur'aanallee laalanii Qur'aana qoratanii bakka kun maa akkana ta'e nagaafachuu danda'an fakkeenyaaf ammoo waan Qur'aana osoo arrabsuudhaan maletti awwal qaasim maaliif Qur'aanni kan kee kaatetti amantu jecha rabbiiti ka jettu maaliif akkana jedhe maaliif yoo wal dhabbiin keessa jiraate dhufee maaliif akkanatti jiru dubbate yoo maal jedhe dhufeeti namni nagaafachuu danda'a deebi'an deebisuuf ammoo dhageeffachuu danda'a. Ana ammoo gaafadha macaafa qulqulluun gaafadha wayita gaafadhee jiru wanni kun akkana maa ta'e asitti maa wal dhabe asitti maa akkana ta'e asitti maa akkana ta'e dogongorri maa keessatti argame jedhee yoo gaafadhe sun gaafii qaxxee taadha amantii gaafachuu waan jiru. Ammoo amantiin sirriidhaa miti jedhanii dubbachuun illee waan jiru fakkeenyaaf ammaanii namni kiristaanaa tokko amantiin musliimaadhaa sirriidhaa miti jedheetiin hin dubbatiin hin jedhuan garuu ragaa irraa barbaada malee. Namni musliimaadhaa ammoo amantiin kiristaanaa sirriidhaa miti jedhee hin dubbatiin hin jedhu sirriidhaa miti jedhee dubbachuun dirqama isaatiilleedha. Mirga qofa sun taa'in dirqama isaati. Maaliif jennaan amantii itti amane san malee amantiin biraadha dhugaadha jedhee amanuun qabu namni kamiyyuu. Erga ammoo dhufeetiin jedhe fakkeenya islaamummaa keessa yoo dhufte ani siif ibsa islaamummaan akkanarratti ijaarama akkanarratti ijaarama akkanarratti ijaarama jedhee waan gilxii ta'e waan sammuu kan keetii walitti galu sirriitti si ibsa waan ati na gaafate si deebisa hagatti matana wanni jiru. Arraba ammoo fakkeenyaaf ka'aniitiin ani Yesuus Kiristoos aan fakkeenyaaf macaafa keessatti Yesuus Kiristoos hoolaa ija torbaa ka gaafa torbaa jedhamee dubbatamee jira fakkeenyaaf jedhamee jira. Hoolaadha jedheetiin amma guyyaa guutuu Yesuus Kiristoos hoolaadha Yesuus Kiristoos hoolaadha jedhaati yoo oolee anarraallee bareedu si galee anarraallee bareedu lammaffaadha ammoo nabiyyi guddaadha nuti akka keenyatti namoota nabiyyoota hundayyuu ni kabajina. Fakkeenyaaf amma yoo hoolaa jedhameyyuu wanni kun sirriidhaa miti jechi kun Yesuus Kiristoos waan fayyadamee miti jennee itti amanna malee nuti Yesuus Kiristoos akka jenneen ammas footoo kaafneetiin hin finne. Fakkeenyaaf amma footoo namni kaasu hin jira. Ijoolleen ni dhoowwina amma kana bira ga'uun jira fakkeenyaaf amma footoo hoolaa gaafa torba irratti godhanii ija torba keessa godhaniitiin gurraacha footoo gurraacha hoolaa gurraacha wayiidha. Kamaal fakkaatu wayiidhaa fidanii kunoo Yesuusii keessan jechuudha ijoollee akkas godhan jiru. Laakiin ammoo ani kanan fedhu si galee namni barsiisu suuta jedhee barsiisu arrabaan maletti hin jira karaan bal'atu jira. Arrabaan maletti gattaanii mari'atanii waan haqa taa'e walitti agarsiisanii karaan haqaadha isa kana rabbiin tokkichi isa kana Yesuus Kiristoos wanni godhaa ture isa kana namni ammoo amantii jallisee eebaluudha namni karaarra nama maqsee eebaluudha warri haqaadha warra kana warri dharaamu warra kana jedhanii dubbachuun rakkoo hin qabu. Kanaaf warri arrabaadha paasteroota keessan ani irra caalatti ijoollee miti. Ijoollee waa maallee beekanii ijoolleen isa jararraa fudhatan malee waa maallee beekan. Muhammad akkana dalagee Muhammad akkas dalagee kan ragaa irratti hin qabne. Fakkeenya guyyaa tokko mariidhaaf seenne tokko wajjin ijoollee moomaan beekne illee akkanumatti madadha jedhee nama waamee jennaan dhufeetiin bira seene gara isaa tokko wajjin madan haasawa isaa keessatti arraba qofa gad diriirsee arraba qofa katarree deebisee kaa'e barreeffadhee erga sanii akhira irratti gaafadhe mee ragaa naa fidii jedheen waan kanarratti. Ragaa san fiduu dadhabee akhira irratti garana dhaqee garas dhaqee saatii meeqa eegnee kun ijoolleen tun as jirti ijoolleen bira jirtu. Saatii meeqa eegnee achi boodaan ammoo dhiifnee khalaas fiduu hin dandeenye bakka akhira irratti ijoolleen wanna jedhanii jennaani mana cufneetiin bira baanee deemne akkuma har'aa ta'e kana jechuudha. Kun ammoo fakkeenyaaf waan ragaa irratti hin qabne irratti arrabsuun barbaachisu. Islaamuma baruu barbaaddaa dura waan gaarii isa keessa jiru hubadhu waan hamaa isa keessa jiru hubadhu.
Fakkeenyaaf amma kiristinnaa yoo fudhatteetiin jettani kiristinnaan Rabbi subhanahu wa ta'ala warra dhakaaf muka gabbaruu fi kiristaanaaf Yahudaa tokkoon godhu. Kiristaanaaf Yahudaa ahlal kitaab jedhanii Rabbiin subhanahu wa ta'ala murtii isaanii murtii addaati. Kabaja keessatti, wal mormii keessatti, akkaataa wal mormaniin keessatti. Quraana keessa kan Rabbiin dubbatu walaa tujaadilu ahlal kitaab illa billatii ahsanu illa alladhiina zalamu minhum. Warra kitaabaati yoo wal mormitan, Yahudaaf kiristaana yoo wal mormitan haala gaariidhaan isaanii mormaa jedha. Ittiin jabaatinaa hin arrabsinaanii amma sammuu ofirraa fageessina haala gaariidhaan suuta jedha mormaadhi jedha. Illa alladhiina zalamu minhum. Illa alladhiina zalamu minhum jedhee dubbata. Illa alladhiina zalamu minhum jechuun warra lubbuu fi miidhan malee isaanirra. Warra nama miidhan, zulmiidhaan deeman, arrabaan deeman malee. Sanamuu likkii itti galchuu barbaachisaadha. Quraan illee dubbatu isa kana sanammoo likkii itti galchuu barbaachisaadha. Warra kaan ammoo warra kabajaadhaan deemu suuta jennee mormuudha. Akka nuti itti ajajamne isa kana. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka nuti mataa keenya yaadu qofa osoo hin taane Rabbiin kan itti nu qajeelche isa kana. جدي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله نتي وان كريستانا وان هم توقف دبجو سنتاني وان غاري سان كيس جرو فكين يفهم نما كبجون والتي تقولون وان نبيوني كيست لسان تجر حاجة فيت الله أتاتو يهودا كريستاني كرار لها جلتني كرار نبيوت لها جلتني هم بان نبيوت على كيستي هفتين جر فكين يقول لك كبجو الربا في كسجو سجاجل مرة دو akkasumallee nama miidhuurraa dhoowwu. Wantoonni kunniin waan gaggaarii amantoota akka Yahudaatii fi amantaa akka kiristaanaa keessa jiru. Kan ammoo nu guutu. Ammas ammoo ta'aaluu ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum allaa na'buda illa Allah. Allah malee Rabbi tokkicha malee kan biraadha gabbaruu dhabuun waan kiristaanilleen muslimnilleen akkasumallee Yahudaanillee irratti walii galtu. Hundi isaaniitu jechuudha. ولا نشرك به شيئا إسات وامكود أبو ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قرين كنا قري ربي قد أكا قبل من تاسبن مسلم لله أكا شيكا ربي تاسبته كيروهن دوان شيك نجدو كوفا لقيت ديمو أكا نتان أما سمو كيرو نبي محمد لله كان نقبر سيقالي نبي محمد لله كان نقبرنا يسوع كريستانو تاني لله مالجة چودا ربي تو كجمالي يسوع كريستوس لله تأي كيس لله تأي فاسر لله تأي هند ساتو وان نجد جالي سني فرطان ديمو سنتاني ربي تو كجوكو فادا كان قبرا مقابو واني نجدو جلو شيطان سيقالي كان أفو نتامو يتحاسوينو وان غاري تاجج ملي في النيتين حاسوينو Macaafni qulqulluun sagaagalummaan dalaginaa jedha. Macaafni qulqulluun ijaan hamtuu laalinaa jedha. Macaafni qulqulluun rabbii tokko coomsaa jedha. Macaafni qulqulluun irra caalatti waan nuti lallabnu yoo isin yoo nu dhaga'u jiraate fakkeenyaaf amma yeroo hedduu nu dhageeffachuu kan kemmala irra caalaa wanti nuti lallabnu maalidha? Macaafni qulqulluu akkana jedha maaf akkas hin goonedha isinidha. Isa kana siigalee macaafni qulqulluu akkana jedha isin maaliif macaafa qulqulluudhaan hin bulle bakka kana maaf hin fudhannedha kan nuti jennu isa kana. Isaan ammoo paasteriin keessa waamamnu kunni wanni fidanamu islaamummaa keessa waan islaamummaa keessa jiru waan rabbiin itti ajajeedha miti kan isaan fidan. Maaliif isin muslimtoonni rabbiin akkana jedhe maaliif faallessitanii nuun jechuutti hin jiran? Maal nuun jechuu jiran malee? Maal nuun jechuu jiran? Nabi Muhammadiin kun akkana ta'e dubartii sagal fuudhee akkanallee akkas ta'e akkasillee akkana ta'e waan hin jirre hunda waan ragaa hin qabnedha kan lafatti diriirsan. Sila namni wanni gochuu qabu namni waa beeku isin muslimtoonni karaarraa baddan akkami karaarraa baddan Qur'aana keessatti rabbiin akkana jedhe isin ammoo Qur'aana sanirraa gortan Nabi Muhammad akkana jedhe isin Nabi Muhammadin hordofuu diddan yookaan ammoo Nabiyyallah Muusaa alayhi salaam akkana jedhe Nabiyyallah Muusaa hordofuu diddan Yesuus Kiristoos akkana jedhe dubbatee jira ragaa gad qabatamaadhaan isin ammoo waan inni jedhe kanallee fudhachuu diddan jedhe namni osoo waliin haasayu waan tokko laakiin ammoo kun amma beekumsalleen jedhamu seera mariilleen jedhamu waan silaa bu'aa qabullee jedhameetiin yaamamu. Kanaaf fuulduratti inshallah yoo rabbi jedhe warri keessan kun sirraa isaaniidhaan mala rabbiin kenna immoo tokkichummaa ofiidha rabbi sinaayiru. Wanni guddaan isa san tokkichummaa rabbiidha. Ka qalbiin keessan hundi keessan beeku. Ka amma paasarii fi wamaamni kunniin waan isin jala wacuudhaaf kunniin amma maqaadhaaf akkana godhata. Isin ammoo masaakiinni ijoollee miskiinni ijoolleen xixiqqoon ijoollee haga silaadha amantii qalbii isaanii keessa waan jiru sun taane qalbii isaanii keessa waan jiru sun taane waan sammuu isaaniidha yaannedha isiniif jecha kan kijiban malee wallahi haqiiqaadhaan isin dubbadha nama wajjin haasawii qabaani warra isin hoogganu kana keessa maal naan jedha afaan isaatiin hin dubbadhu maqaa isaadha maal naan jedhe achirratti akka anaan jettu kana maaf hin jennee jedhee wajjin haasawe maaliif akka an jedhu kana akka naan jette kana maaliif ijoollee irratti wayita laayivii irra jiru maaliif hin dubbanne ree jedhee waa'ee Yesuus kana irratti kaafnee haasoyne keessaan haasoyne jenna maal naan jedhe yoo achirra dubbadhe ijoolletu kiristiinaa gadhiisaafi naan jedhe
Waan kana yoo dubbadhe ijoolleen kiristinnaa gadhiisaniif naan jedhe. Isin ammoo masaakiinni ta'ee jira eebbifame jedhaatiin jala fiidan. Jarri ammoo kun qarshiidhaan bitame kun ammoo aangoo barbaadu kun beekumtii barbaadu kun ammoo morkaa kanaaf fiigu jiran. Isin ammoo miskiinni karaa isaa keessa deemu tokkichummaan rabbiidhaa osoo jirtu osoo wanni hundi isaatu gilxitti ifa bayeeti mul'atu achi deebitanii waan namni isinitti waraabu hunda fudhattan. Torbaan tokko waan Tolosaan isin barsiise torbaan tokko waan kun isin barsiise torbaan tokko waan kun isin barsiise ija kanaan jannata seentan isa torbaan tokko asin dura hafuura qulqulluu waaqa jechuu turtan achi as deebitanii ammoo siifi miti booni siifi miti achi as deebitanii ammoo hafuura qulqulluu waaqaa miti jedhan Tolosaan kana barsiisuu ture. Ijoollee duraan nu mormuu turteetu ta jannata seenna jedhaa turteetu deebitee ammoo hafuura qulqulluu waaqaa miti jedhan. Ijoollee santu akkas jedhan. Tayyib Yesuus torbaan tokko Yesuus Kiristoos duraawwate jiru qaama hin qabu jedhan. Yeroo garee ammoo deebi'anii Yesuus Kiristoos kun qaama qabaa jedhan. Torbaan tokko inni Mikaa'elii torbaan tokko akkas bifa kanaan jannata seenanii nan shakkii guddaa hagana ga'u keessa jiraata amantii ofii osoo gadi hin dhaabbatiin waan gilxii irratti osoo amantii ofiidhaan ijaaratiin mistira osoo jedhan namni jannata hin seenu. Akkanatti miti karaan jannata ittiin seenan. Kanaaf ijoolleen kiristaanaa wanni ani isin dhaamu waan ebaluu jedhu waan qeesiin keessan jedhuu fi wamaa'umni jedhu kanaa miti wanni isin baasu. Ka'an jedhellee itti dhiisa yoo barbaaddan itti dhiisa hin soba jedhaa wal qaasim hin soba jedhaa qabadha mataa keessaa akkuma duraan qabattan sadi. Laakiin waan nuti lallabnu dhageeffadha sirritti waan nuti haasofnu dhageeffadha sirritti haasoo ballee jettanii yaaddani dhageeffadha sirritti bakka nuti jennu san dhaqaati dubbisa. Macaafa keessa bakka san dhaqaati dubbisa yoo nuti qubee takka itti daballee dubbifne qubee takka itti daballee yoo dubbifne jarri sun awwalfaatiin kijiban jedhaati raga dhaaba isin galee yoo nuti takkatti qof qubee takka itti daballeetiin dubbifneetiin jenne yoo nuti waan san sirreessin yoo nuti akkasuma gadhaabanii ka dubbifnu taate waan san awwalfaatiin sobdi jedha yoo nuti ammoo qajeelchine dubbifne ragaa nuti fidannu dhageeffadha sirritti ka qeesiin keessan fidatu dhageeffadha sirritti wallaahi haqa baruudhaaf torbaan tokko isin irraan fudhatu. Laakiin nama rabbiin qalbii hin baniniif eenyullee banuu hin danda'u. Nama rabbiin qalbii isaadhaa hin baniniif eenyullee banuu hin danda'u. Isin osoo paasteriin kaan qarshiidhaan bittaniiti isin ka birrii guurtaniitiifi ba. Hin beekna maal nuti waan nurraa dhokatuutii miti ba. Kottu nu kijibe jettanii qarshii guuruuf hin turre abdoodha. Quban qabnu isin. Ebaluutu itti hime jettan ebaluutu itti hime jettan nuti quban qabnu isa abdoo kottu nu kijibe jettanii jara tana afoo dhaabbadhu awwalfaa farhaaniin faa afoo dhaabbadhu kottu jettanii birrii ofii keessanii guurtanii ijoollee nuti isin beeknu ijoolleen maa nuti isin beeknu guruppii keessa waan hin jirre seetan isin wallaahi masaakiin nuti achuma keessa jirraa bara qarshii ofii keessanii guurtanii erga sani amma kottu nu kijibe jala tana afoo kijibiitiin nu dhaabbadhu jettanii mobaayila bittanii fi nuti hin bobbaafne. Ergasani ammoo waan ragaa as fidii jennaan ragaa fidateen isin barka dalaguu jirtan ergasani jannata seenna jettanii bar kottu nu kijibi jettanii nama fidattanii ergasani jannata seenna osoo beektan kijibsiisaa osoo beektan dhara hojjechiisaa kana wallaahi waan isin hojjetan. Waan ragaa hin qabne naasinii amma. Wallaahi ragaa qabna kana achuma keessa jirra fagoodhaa miti. Wanni isin jedhan achuma keessa bar waan fagoo jirre seeta achuma keessa jirra waan guruppii san keessa walumaan jirra bar fagoon jiru nuti achuma keessa jirra bakkuma san keessa jirra bar ati wanna seeta guruppii si galee kanaafi wanna isin jedhu ijoollee waan amantaani nama sammuun isaanii waa arguu fi dhagahuu hin dandeenye moo akkamitti sobamu isaan fakkeenya amma yoo wangeela Yohaannis yoo naa dubbise baastariin annaqee dubbifachuu hin danda'u bakka isaan ijaan qabu hin baranne akkamitti na sobuu danda'a? Akkamitti na sobuu danda'a? Tolle. Yesuus Kiristoos qo'ee kan jedhu ani akkamitti na sobuu danda'a kaati jettee dubbattu waa takka siin jedhaan. Wata kasin jedhe fakkeenyaaf amma Yesuus Kiristoos Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 3 irra kaasee waan kana dubbateetiin jira. Raajonni sobaa hin kaanii jedhe maqaa kootiin ka'uu jedhe muslimtoota jedhanii hiikata warri keessan. Maqaa kootiin ka'uu jedhe maqaa kootiin ka'uu jechuun maqaa kiyya dubbataatiin nuti akkana jedhaatiin ka'uu jedhe. Jarri sun dhufaniitiin isinitti dhufanii maal jedhee isinitti dhufanii maqaa kootiin ka'uu isin wallaalchisu warra waaqayyoo fo'amanii wallaalchisuuf ka'uu jedhe dubbate. Warra waaqayyoo fo'aman jechuun warra sirritti waa beeku sirritti rabbiin gabbaruu hin wallaalchisanii jedha. Si galee hin wallaalchisanii jedha. Warra maaliidha?
warra maalidha? Warra waaqayyoof fo'amaniyyuu. Warra waaqayyoof fo'aman jechuun maal jechuudha? Warra rabbiin sirriitti gabbaranii wallaalchisuudhaaf kan jedhe. Hojii aangoo maqaa isaatiin hojjetan. Raajii maqaa isaatiin dubbatan. Wamma hunda kan maqaa kootiin dubbatan sanumatu kijibaadha jedhe. Isaan wanna keessa isaaniitiin yayyii butattuu ta'aniitiin rifeensa hoolaa uffatanii isin dhufanii jedhe. Nama gaarii isin fakkaatanii. Ani rabbiin na dibe. Ana na dibee jira. Dibamnee jirra. Maqaa isaa lallabuuf dibamnee jirra jedhanii maqaa Yesuusii warra dhufan. Raajonni sobduun macaafa keessatti dubbatamtu guutuun isaanii warra maqaa Yesuusiin dhufanidha. Kabiraadhaan jiru. Warri maqaa rabbiitiin dhufanii miti kan kijibaadha.